السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جوت كبجمتوتا في جالتمتوتن هردوتوتن بيجي أورومو تكنولوجيا بكسما هردوتوني فيسبوك جبرتسا أوروماب الحمد لله أنا كوت نجيني كيا كان جالالا كان كوجادا بقى جرتني سناجيسو إجا هردوتوتن تيا فيديو را نكتت واي كاميرا منا كيسا الرابر نيجورا يمكن بلا كاميرا منا كيسا جرو لميدة تين إرانجها جرو رابر نيجورا كناف هنگت أمور سجنتاكيتي نوردفا نفانا تران سنجا يجورا akkuma beekamu jechuudha kaameraan mana keessa jiru jechuudha lammiilee teenya kan biyya ambaa keessa hojjetan balaa guddaa irraan gahaa jira jechuudha keessaafuu warroota shamarranii jechuudha shamarran biyya ambaa hojjetan guutumtu jechuudha mana keessa kan hojjetan akkuma beektan jechuudha kanaaf kaameraan mana keessa jiru balaa guddaa irraan gahaa jira jechuudha manoota hunda sun taane mana tokko tokko kaameraan ni jira jechuudha kaameraa isa guddaa sun taane kaameraa xixiqqaa kaameraa adda addatu jira jechuudha egaa akkuma beekamu teknooloojiin babal'atee jira jechuudha kanaaf kaameraa xixiqqaa kan namni kaameraadha jee inuma hin yaanne kan namni kaameraadha jee inuma hin beekne jechuudha fakkeenyaaf kan akka qalama kaameraan irra jirutu jira jechuudha qalama xiqqaa jechuudha kanaan fakkeenyaaf shaanaa hudduu shaanaa kan kaarabatti rakkabu sanirrafaa kaameraan kan kaameraa qabu jira jechuudha kan fakkii akkasii jechuudha wanta xiqqaa jechuudha waan namni kaameraadha jeenuma hin yaanne gonkumaa jechuudha isinii galee kanaaf gorfaa keessatti ani wanta gorfaa san keessatti dalagamaa oole wanta gorfaa san keessatti adeemfamaa oole hundaa'uu ni waraaba jechuudha akkasuma isaan bakka jiran jechuudha mobaayila isaaniitiin walitti konneektii godhanii hordofan jechuudha abbaan kaameraa san kaa'e jechuudha kanaaf balaan guguddatun shamarran teenyarraa lammiilee teenya kan biyya ambaa keessa hojjetan kan biyya ambaa keessa hojjetaa jiran irra gahaa jira jechuudha kanaaf balaa sanirraa haala kamiin of eeguu dandeenya haala kamiin mobaayiluma keenyaan balaa sanirraa of eeguu dandeenya isa jiru ilaallaa jechuudha kanaaf viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan uummata oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna jechuudha dhiiraa dhalaan akka sheer nuuf gootanii wal biraan nuuf geessanii jechuudha okay suni waan salphaadha jechuudha haala mobaayiluma keessaniin itti of eeguu dandeessanitu jira jechuudha mobaayiluma harkaa qabdan jechuudha kaameraan mana san keessa jiraatu haala itti beekuu dandeessanitu jira jechuudha egaa appilikeeshiniidha kan buufattan jechuudha pilaastorii keessaa appilikeeshinii san yeroo buufattan jechuudha irratti dhootaniiti kaameraa mana kana keessa yoo jiraate ni iyya jechuudha mobaayilii keessa ni iyya jechuudha isinii galee kanaaf kaameraa san yeroo argine hoo malli goonu maali isa jechuudhaaf immoo fakkeenyaaf kaameraa bakka adda addaa kaan jechuudha isaan mana fincaanii keessa jechuudha yookiin hammaama jechuudha isinii galee akkasuma gorfaa isin raftan faa akkasuma immoo wanta yaanii bakka barbaadan kaan jechuudha kanaaf laazim mobaayila keessaniin wanta jiru hammaama keessaa gorfaa bakka bultanii bakka hunda jechuudha kan mobaayiluma keessaniin hubachuu qabdu jechuudha balaa kanarraa of eeguudhaaf hubachuu qabdu jechuudha yeroo argitan ammoo wanti godhuu qabdan jechuudha yeroo mobaayilii keessan iyyee kaameraa san argitan jechuudha qalamarra jiraatee wanta fedharra jiraatee wanta yaani mobaayilii irratti ijjeessan jechuudha wanni godhuu qabdan yoo fakkeenyaaf hammaama yookiin shintibeetii mana fincaanii keessa jiraate jechuudha carqii irratti yaa jechuudha akka inni isin waraabne isinii galee carqii irratti yaatanii isin waraabuu hin danda'u fuula keessan arguu hin danda'u jechuudha akkasuma mana bultii keessan jechuudha mana bakka isin bultan irratti yoo argitan sanillee yeroo uffata jijjiirratan fa'aa isin laaluudhaaf gaaramni shabaabni fa'aan keessaa baala ga'eedha jechuudha maal godhuu qabdanii yoo argitan yoo dhugaa mana san keessa kaameraan jiraate jechuudha carqii irratti yaa jechuudha wanti shakkitan san irratti jechuudha wanti kun kaameraadha jee warri wanta mobaayilii irratti ijjeessan jechuudha mobaayilichi egaa iyye khalaas akiid kaameraan jira jechuudha gorfaa kana keessa isinii galee dhibbaan dhibbatti ni jira jechuudha kanaaf mobaayila keessaniin barbaaduu qabdan jechuudha wanta mana keessan wanta kaameraa mana keessan keessa jiru san jechuudha isinii galee akkuma itti dhiyaattaniin mobaayilii barsantiin isaadhaa dabala jechuudha isinii galee haaluma itti dhiyaatan jechuudha kanaaf yeroo argitan carqii irratti haadhaa jechuudha akka inni isin waraabne gonkumaayyuu isin waraabuu hin danda'u jechuudha kanaaf haala kanaan mobaayiluma keessaniin balaa kanarraa of eeguu ni dandeessu dhibbaan dhibbatti jechuudha egaa
kanaaf haala aappichatti buufattanii balaa kanarraa of eeguu dandeessan isin argisiisaa na hordofaadha jechuudha. Duraan dursa warroonni hagarraa YouTube channel Obsaa Teknoodha subscribing godhin akka subscribe nuuf gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Subscribe godhuudhaaf akkuma beekamu YouTube channel keessan ni galtu jechuudha. YouTube channel keessan irratti click ni gootanii achi booda jechuudha bakka searchii kanarratti jechuudha. Bakka searchii kanarratti Obsaa Teknoo jettanii barreessitu jechuudha. Obsaa Teknoo jettanii yeroo barreessitan click irratti ni gootan search gootanii achi booda haala kanaan profailii isaan isin fida jechuudha. Irratti click ni gootu jechuudha. Okay, achi booda maqaa isaa jalatti jechuudha subscribe ka jedhu diimattee ni jirti jechuudha. Warroota subscribing godhaniif haala kanaan diimatee subscribe ka jedhu dhufa irratti click ni gootu jechuudha. Achi booda jechuudha fakkii alarmii tana jechuudha akka viidiyoon yeroo asirratti gallakkifame kallatti maan notificationin isin bira ga'u jechuudha. Yeroo tokko ofirratti click ni gootanii jechuudha. Haala kanaan YouTube channel kana subscribe gootanii barumsa adda addaa barumsa babbareedaa irraa argattu. YouTube channel kan subscribe godhuu hin dagatinaadha jechuudha. Hanga irratti namoonni muraasni subscribe godhanii jiranii. Kanaaf warroonni subscribing godhan akka subscribe gootan isin affeerree jirra jechuudha. Okay, gara barumsicha har'atti yeroo darbinu jechuudha. Duraan dursa jechuudha Play Store keessan irratti ni galtu jechuudha. Achi booda jechuudha yeroo Play Store keessan galtan jechuudha bakka amma Google Play jedhu irratti jechuudha bakka search irratti hidden camera detector ka jedhu irratti click gootu jechuudha. Egaa achi booda kan awwalaa kana jechuudha irratti click ni gootanii egaa nama waan buufadhee qabuufu buusuun irraa hin eegamu jechuudha. Yeroo isin install gootan jechuudha install gootanii achi booda open click ni gootanii okay kun beeksisa jechuudha. Beeksisa akkana yeroo isin dhufe x kana irratti click ni gootu jechuudha. Achi booda jechuudha asirratti jechuudha kan awwalaa kanarratti jechuudha detect camera by radiation meter ka jedhu irratti click ni gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Haala kanaan kun percent 70 jira jechuudha. Percentii gargara 60 isiniif fidu mala 50 isiniif fidu mala jechuudha. Naaf 70 fide. Garuu fakkeenyaaf nama mana kaameraan keessa jiru waan hin jirreef jechuudha. Akkasitti orungaadee fide jechuudha. Garuu osoo fakkeenyaaf manni ani keessa jiru kaameraan jiraate jechuudha. Asirratti ni iyya jechuudha. Mobaayilli kun jechuudha ni iyya jechuudha. Kun orungaadee nama kun asirra as jala deemu kunillee jechuudha. Kunillee diimatuun akkatti fiffiiga jechuudha. Akkuma amma as jalatti fiffiigaa jiru jechuudha. Diimatuun as jala deddeema jechuudha. Ni iyya mobaayilli kun jechuudha ni iyya. Haalatti iyyuu sinan argisiisa jechuudha. Ammallee jechuudha kun amma fakkii soondii tana jechuudha yoo irratti click gootan ni hin iyyu jechuudha. Yoo haala kanaan x irra jiraate ni iyyu jechuudha. Haala kanaan ammoo yoo inni gootan x irra balleessan haala kanaan ni iyya jechuudha. Isin galee kan lamataa kanarratti jechuudha ammoo manni keessa jirtan sun yookiin gorfaan isin keessa jirtan sun jechuudha. Mana fincaanii ta'ee fakkeenyaaf gorfaan isin seentan sun jechuudha yookiin ammoo gorfaan isin bultan ta'ee yoo dukkana jechuudha yoo manni sun keessa dukkana ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraan dhaamaa yoo ta'e jechuudha. Kaameraan dhaamaa yookiin dukkan manni sun yoo dukkana keessa jiraate jechuudha yookiin manni sun keessa dukkanaa jechuudha. Kalamataa kanarratti jechuudha. Detect infrared camera ka jedhu jechuudha. Detect infrared camera ka jedhu irratti click ni gootanii manni sun yoo dukkana ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kun haala kanaan jechuudha barbaade jechuudha. Scan godhe jechuudha isin galee. Haala kanaan scan godhee barbaadee iyyuu danda'a jechuudha. Yoommoo manni sun keessa kaameraan yookiin ammoo manni sun keessa kan ifu taate kalamata irratti dha'uun hin barbaachisu jechuudha. Yoo garuu akkuma isin jee manni sun keessa dukkanaa yookiin kan hin argine taate jechuudha. Asirratti dhootaniiti scan godhuu dandeessu jechuudha. Okay, garuu jechuudha manni sun yoo keessa ifaa ta'e jechuudha kan olii kanarratti filattu jechuudha. Garuu manni kan dukkana taate kan kalamataa kanarratti filattu jechuudha. Kanaaf haala mee mobaayilli itti iyyuun isin argisiisaa jechuudha.
fakkeenyaaf mana kaameraan keessa jiru deemetan isin argisa jechuudha. Haala mobaayilii kiyyeetti iyyuu kanarraa fakkeenyi fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf na hordofaa jechuudha. Bakka kaameraan jiruun deema. Turtiin keessa na waliin haa ta'u jechuudha. Ookee hiriyoota kiyya eega barnaamija buufattanii booda telefoona keessan irratti amma isa asii argitan kana hidden kaameraa akka jedhu kana eega akka buustan booda gattuutanii jechuudha. Yoo kaameraan na bira jiraate ni iyya. Kaameraa yoo na bira hin jiraatin immoo hin iyyuu jechuudha. Eegasii ka gubbaa ka awwalaa kana tuutan. Akkuma argitan kana. Akkana magariisa iyyee yoo magariisa ta'eetiin lakkoofsa gabbu'aa ta'e naannoo kana kaameraan hin jiru jechuudha. Mee amma mana keessan barbaada fakkeenyaaf amma maxxansa keessa jira ni barbaada naannoo gara tallaa fa'aa waan adda addaa meeshaalee achi ilaala amma yoo gara mirgaa goru amma akkana yoo deebi'u hin jiru diimaa ifeetiin yoo diimaa ifee iyye kaameraa jira jechuun naannoo sana eegas bakka inni itti yaa'eeru irraa itti iyyu san tolchee barbaada jechuudha bakka tamii jira akkana barbaadanii jechuudha amma diimataa bakka lakkoofsa amma duraan 70 irra jiraame amma dhibbaa ol ta'ee jira mee eessi jira akkana barbaadna 100 105 106 dabalaa deemu jira mee wanti tanarra ilaalaa bakka tam jira qulfirra jira moo eessi akkanumatti bakka itti shakkitanii fi waan akka kaameraa ta'e isin mul'atu argitan tolchitanii torbaaddan lakkoofsi naannoo kanatti tolchee dabalaa eewa mee ilaallaa mooluwaanu qulfii kana bira moo eessi jira mee eessi jira deemu lakkoofsi dhibbaa fi 20 ol tare mee tolchee ilaallaa yoo itti ol qabu qo'aatu as jira jechuudha argitanii naannoo tan isin mul'atti isii tan argitanii diqqaattee dhokattee isin jirti keessan maxxansan akka namni hin arginetti yoo itti siisu tolchee lakkoofsi dabalaa ni iyya akkuma argitan kana tolchee iyyaa jechuudha bakka sanitti waan akkanaa sanatti kaameraa jira jechuudha akkasitti iddoo hunda barbaadan naannoo akka iddoo telefoona shaan itti godhan bakka tawsiiladhaan karaa fakkeessanii faa kayan garaagarummaa qabu laaltan jechuudha yoo isin jala dukkanay isii tana tasadaffarra jirtu gattu hixanii yoo keessa bakka jirtan addaan baafatanitti wanni gate yoo isin jala dukkanay talammatarra jirtu tana gattu hixan dukkana yoo ta'e yoo isin mul'atu dida akkanatti irra qabdan argitan jechuudha bakka kaameraan jiru sanitti isin iyyaa jechuu jiraata argitanii bakka amma eda'oon irra jiru sanitti diimaa isin mul'isaa iyyaa jechuudha yeroo akkana bantanii yoo akka bantaniitiin sagaleen isaa yeroo kama awwalaa suuxan ka awwalaa kan suuxanitti sagaleen isaa yoo dide asitti saayilentii yoo akkana eeksi qabaatiin iyyu jechuu isiniif yoo eeksi tanarraa bantaniin iyya bakka kaameraan jiru sanitti wanti kun kan dalagamuuf kaameraa diqqoolee dhokattee fi malee gugurdaa irratti qabdaniiti miti kan yaaltanii bakkoota hunda akkana irra yaala ni argattanii of eeggachuuf waan bareedaa. Okay, hiriyootan tiyyaa walitti deebinee jirra jechuudha. Egaa haalumaan amma isin argisiise kanaan yoo faayidamtan jechuudha dhibbaan dhibbatti sirritti jechuudha balaa kanarraa of eeguu ni dandeessu jechuudha. Egaa balaa irraa kan nama eegu rabbi tokkicha jechuudha garuu rabbi gaditti jechuudha rabbi waliin sababii ta'uun gaariidha jechuudha. Rabbimu kan nama eegu garuu rabbumatu nama eega jedhanii namni akka fedhe ta'uun gaarii miti jechuudha hanga danda'amaa ta'e tokko wanta tokkorraa of qusachuun balaa tokkorraa of qusachuun gaariidha jechuudha wanta beektan tokkorraa jechuudha. Egaa hiriyootan tiyyaa haalumaan amma isin argisiisan jechuudha. Mobaayilli keessan mana isin keessa jirtan san keessatti yoo kan iyyu taate yeroo appilikeeshiniin amma isin argisiisan irratti yeroo dhootanii yoo kan iyyu taate jechuudha dhibbaan dhibbatti kaameratu mana kan keessa jira jechuudha wantoota garagaraa kaasaatii sirriitti mana san taftiisha godha jechuudha fattashaa ilaalaa jechuudha. Kanaaf haalaan amma isin argisiisan yeroo argitan jechuudha akka isin waraabne jechuudha carqii irratti haa jechuudha. Kanaaf haala kanaan balaa amma kaameraa mana keessa jirurraa of eeguu ni dandeessu jechuudha. Egaa wanta hunda barachuun gaariidha jechuudha hiriyootan tiyyaa wanti baratan tokko nama hin miidhu jechuudha. Wallaalin nama miidhama wanta
wanta wallaaltan tokkotu yookiin wanta hin beekne tokkotu isin miidha jechuudha wan malee wanni beektan tokko isin hin miidha jechuudha. Kanaaf waa hunda barachuu hin jibbina jechuudha. Waa hunda barachuudhaaf yaalii godhaa jechuudha. Isin galee wanta tokko mishaa tahee badaa tahee laazim barachuun dirqama jechuudha. Waan fedheeyyuu haa ta'u barachuu yaalaa malee barachuu hin jibbina jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf wanta tokko mishaa yoo ta'e mishina isaa bartanii itti fayyadamta jechuudha. Akkasuma yookiin immoo wanta balaa namarraan qabu yookiin wanta badaa tokko wanta nama miidhu tokko yoo ta'e irraa of qusattan jechuudha. Akka wanti kun nama miidhu akka wanti kun balaa qabu ni bartan jechuudha. Isin galee kanaaf waa hunda baruu hin jibbina jechuudha. Waa hunda baratuudhaaf yaalii godhaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana warroota afaan Oromoo dubbatan hunda biraan akka sheerii nu gootanii biraan nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube channel Barsiisaa Oromoo app subscribe godhuudhaan barumsa garagaraa jechuudha irraa argachuu dandeessu jechuudha. YouTube channel keessan galuudhaan asirratti jechuudha bakka searchii kanarratti jechuudha. Barsiisaa Oromoo app jettanii search gootu achi booda irratti kilikni gootu jechuudha. Egaa haala kanaan profaayilii keessanii fida jechuudha. Irratti kilikni gootanii viidiyoo 79 irratti gallakkifamee haga irratti maqaa kan jalatti jechuudha. Subscribe kan jettu ni jirti jechuudha. Irratti kilikni gootu jechuudha. Haala kanatti diimarraa bifa kanatti jijjiiramte jechuudha. Akkasuma fakkii alaarmii jechuudha. Irratti kilikni gootan jechuudha. Achi booda yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame notificationin kallattimaan isin bira ga'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo babbareedatu nurra jira jechuudha. Barumsa gaggaariitu nurra jira. Dhuftanii YouTube channel kanarraa akka barattan irratti isin affeerra jira jechuudha. Egaa hiriyootan tiyyaa yookiin hordoftoonni tiyyaa jechuudha. Barumsi kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatti naga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa galatooma barumsa gaarii isiniif haa ta'u. Sheer godhuun dagatina.